Hi guys, akkam jirtu? Har'a immoo Microeconomics 1 chapter 3 isiniif qabadhee dhufeera. Egaa akkuma beektan kanaan dura chapter 1 fi chapter 2 viidiyoo garaagaraa asirratti isiniif gadhiiseen jira. Warri isa laallee dursaatii isa laala. Kun Microeconomics 1 chapter 3 theory of production kan jedhudha kan har'a wajjin laallu. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godha. Chaanaliin kun barattoota ikoonomiksii akkasumallee koorsiiwwan biizines rileetidii ta'an baratan baay'ee kan fayyadudha. Dhuma viidiyoo kana irratti immoo gaaffilee exit exaamii irratti yookiin immoo moodela exit exaamii ministeerri barnootaa baasee kan chaapterii kana keessaa ba'an kan wajjin laallu ta'a. Dhuma chaapterii kana irratti viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaalaa baay'ee si fayyada. Hiriyoota keessaniif sheer godha. Subscribe gochuu immoo hin dagatiina. Akkasumatti ilaaltanii ba'uu qofa osoo hin taane chaanalichaa subscribe godha. Egaa haa eegallu wajjin. Egaa chaapteriin kun theory of productionidha. Jalqaba productionii hiikti isaa maallaa kan jedhu waliin ilaalla. What is production? Production is the process of using economic resources or factors of production to make the final goods and services with the value added. Egaa production jechuun economic resource yookiin immoo inputii garaagaraa fayyadamneetiin final good yookiin immoo service kan ittiin produce goonudha jechuudha. Inputii gara outputitti ittiin jijjiirraa jechuudha. Production is the process of transforming input into output. Kanaafuu production jechuun economic resource garaagaraa inputii garaagaraa fayyadamneetiin gara outputitti kan ittiin jijjiirru yookiin immoo final good or final product systemni ittiin produce goonu production jedhama. Sadaffaa irratti immoo it is act of creating value or utility dha. Egaa production jechuun waan tokko yeroo produce goonu value add gochaarra jechuudha yookiin immoo value create gochaarra yookiin immoo utility create gochaarra jechuudha. The end product of production process are output which could be tangible goods or intangible or services. Egaa end productiin productionii tokko tangible ta'uu danda'a yookiin goodiidha yookiin serviceedha. Kana lamaaniin ala ta'uu hin danda'u. Goodii jechuun waan qabatamuu danda'u waan fiizikaal ta'e produce goonu ta'e goodii jedhama. Yookiin immoo waan intangible ta'e waan hin qaqqabatamne servicii wayii provide goonu ta'e immoo intangible jedhama jechuudha. Kanaafuu final productiin productionii tokko either good or serviceedha jechuudha. Theory of production. What is production function? Production function jechuun maal? Mee kana ilaallu fakkeenyaaf Q equal to a function of f of KLNETP jedhee barraa'eera. Kanaafuu production function jechuun maal? It describes the relationship between amount of input and amount of output that can be obtained. Hamma inputii fi outputii obtained ta'e relationii isaanii kan agarsiisu production function jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf asitti Q or production is a function of capital labor jennee akkanatti yeroo itti dhufnee barreessinu bifa functionii kana yeroo barreessinu production function jedhama jechuudha. Q jechuun output yookiin amma nuti produce goonu outputii keenyadha jechuudha yookiin immoo total product produced Q'n. KLN kun immoo K'n kaapitaaliidha, L laaboriidha. Inni natural resource, T teekinooloojii, P paawuriidha. Inni immoo entrepreneurshipidha jechuudha as keessatti. Kanaafuu outputiin yookiin immoo total productiin keenya a function of inputoota kanaati jechuudha. Warri keessa jiran kun inputiidha. Q'n immoo outputiidha. Bifa kanaan yeroo barreessinu production function jedhama jechuudha. Egaa production functioniin factor of production irratti hundaa'a yookiin immoo inputii keenya irratti jechuudha. Factors of production warri jedhaman land, labor, capital fi entrepreneurship dha. Isaan kana combine walitti gooneetiin productii tokko create goona jechuudha. It can be given as Q equal to function of labor, capital, land and entrepreneurship jedhee barraa'eera. So inputiin resource yookiin immoo raw material production sun keessatti fayyadamnudha. Kanaafuu suurri kunis kan agarsiisu production function dhumadha. Laaborii, laandii, kaapitaalii fi entrepreneurship irratti hundaa'a jechuudha. Isaan kun inputiidha. Outputiin keenya immoo fakkeenya warra kana
inpatoota kana fayyadamne outputiin nuti produce goonu cars, houses, food, computers waan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Outputiin keenya inpatoota kana fayyadamne wantoota nuti produce goone sun outputii keenyadha jechuudha. Technological relationship between input and output kana jalatti hiika isaanii ilaallu. Labor, land, capital and entrepreneurship jechuun maal jechuudha? Labooriin the mental and the physical skills of individuals. Mental and the physical skills of individual. Labor jechuun egaa humna namaati. Production tokko keessatti kaampaaniin kamiyyuu humna namaa amma fayyadamuu qaba. Humna namaa labor inni bakka buusna mental or physical skillidha jechuudha. Land is natural resource such as land, tree, and the mineral. Land yeroo nu lafa qofa osoo hin taane totally natural resource dha jechuudha. Land, trees, minerals qabeenya uumamaa qabnu hunda land inni bakka buusna. Capitalin immoo maashinoota garaagaraan kaampaaniin tokko fayyadamu. Fakkeenyaaf kaampaaniin ijaarsaa tokko akka kaapitaalaatti kan inni fayyadamu doozera garaagaraa, ekskaabaatara. Maashinoonni kaampaaniin fayyadamu maashinoonni piroodakshinii keessatti nuti fayyadamnu kamiyyuu kaapitaal jedhama. Fakkeenyaaf dhaabbanni daabboo oomishu tokko maashinattiin daabboo toshuu maal qabate inni kaapitaalaa jechuudha. Entrepreneurship is special talent of human being that helps to organize and manage. Egaa entrepreneurship jechuun taalentii dhuma human beingiti. Taalentii dhala namaa kan ittiin dhaabbata sun yookiin piroodakshinii sun organize yookiin immoo manage ittiin goonudha. Egaa ammoo type of empathy ilaallu. Empatoota gosa lamatu jira. Egaa fixed empathy fi variable empathy dha. Tokkoon hiika isaanii ilaalla. Fixed empathy maalla, variable empathy maalla kan jedhu. Fixed empathy is input whose quantity does not change to change the level of output. The supply of such sources are inelastic in the short run. Egaa fixed empathy jechuun value output keenya dabaluudhaaf jecha kan nuti jijjiiruu hin dandeenye, impatiin nuti jijjiiruu hin dandeenye fixed impact jedhama jechuudha. Short run keessatti impatiin nuti jijjiiruu hin dandeenye value output keenya dabaluudhaaf maal jedhama? Fixed impact. Fakkeenyaaf ilaallu land, building, heavy machines warroonni kun fixed impact dha jechuudha short run irratti. Because their quantity cannot be manipulated easily in a short period of time. Yeroo gabaabaa keessatti impatoonni nuti jijjiiruu hin dandeenye yookiin hamma fayyadamnu sun dabaluu hin dandeenye fixed impact. Fakkeenyaaf kaampaaniin tokko yeroo gabaabaa gidduutti outputii isaa dabaluudhaaf hamma piroodakshinii isaa dabaluudhaaf lafa isaa bal'isuu hin danda'u. Tokkichuma mana bitee yookiin immoo maashinii haaraa yeroo gabaabaa gidduutti gashuu hin danda'u. Maallaa yeroo dheeraas fudhata waan ta'eef short time period keessatti impatoonni nuti jijjiiruu hin dandeenye kun fixed impact jedhamu. Variable impatiin immoo inputs whose quantity can be changed with the level of output. Hamma outputii keenya hamma piroodakshinii keenya dabaluu yeroo barbaannu impatiin nuti yeroo gabaabaa gidduutti dabaluu dandeenyu variable impacts jedhamu. The supply of such resources elastic. Jijjiiramuu danda'a waan ta'eef elastic jedhama jechuudha variable impatiin. Fixed impatiin garuu inelastic jedhama. Supply isaa inelasticidha jechuudha. Variable impatiin garuu supply isaa elasticidha impatoonni isaanii. Example labor, raw materials. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko piroodakshinii isaa dabaluu barbaade hamma produce godhu dabaluu barbaade akkuma kan dura isinii kaase manni daabboo oomishu tokko hojjetaa lama qaba yoo ta'e hojjetaa lama suniin guyyaatti daabboo 50 yookiin guyyaatti daabboo 100 oomishee ooluu danda'a yoo ta'e guyyaa ittaanutti yookiin yeroo gabaabaa gidduutti piroodakshinii isaa guddisee guyyaatti daabboo 500 oomishuu barbaade yoo ta'e dafeetiin namoota qaxarachuu danda'a. Kanaafuu laaborii jijjiiruu danda'a jechuudha. Yeroo gabaabaa gidduutti amma laaborii qaxaruu jijjiiruu danda'a yookiin amma roo maateeriyaalii fayyadamu yeroo gabaabaa gidduutti jijjiiruu danda'a. Hamma isaa dabalachuu danda'a jechuudha. Hamma outputii isaa dabaluudhaaf hamma impatii isaa yeroo gabaabaa gidduutti dabaluu danda'a waan ta'eef impatoonni yeroo gabaabaa gidduutti jijjiiramuu yookiin dabalamuu danda'an kun laaber yookiin roo maateeriyaalii warra akkasii kun variable impacts jedhamu jechuudha. Egaa akkuma maqaa isaaniiyyuu fixed jechuun dhaabbata kan jijjiiramuu hin dandeenyedha yeroo gabaabaatti. Variable impatiin garuu hamma outputii keenya jijjiiruu yeroo barbaannutti salphumatti yeroo gabaabaatti kan nuti jijjiiruu dandeenyu variable impacts jedhama jechuudha. Taansinee immoo short run and long run production period jedhu kana waliin ilaalla.
Egaa short run jedhamu short run jechuun time period which is not sufficient to change the quantity of all inputs. Quantity inputii keenya hundaa yeroo nutti jijjiiruu hin dandeenye short run period jedhama. At least one input remains fixed. There is at least one fixed input in short run. Short run keessatti at least inputiin keenya tokko fixedidha. Yeroo nuti keessatti hamma inputii keenya hunda jijjiiruu hin dandeenye. Maal jedhama? Short run. Hamma outputii keenya jijjiiruudhaaf fedha qabna ta'ullee garuu hamma inputii keenya waliin jijjiiruu yeroo nuti hin dandeenye short run jedhama. At least one input is fixed. Akkuma dura isiniin jedhe fakkeenya kaampaaniin ijaarsaa tokko amma outputii isaa hamma hojjetu yeroo gabaabaa gidduutti dabaluu yoo barbaade yeroo gabaabaa gidduutti garuu inputii fakkeenya maashina garaagaraa gashuu hin danda'u yookiin immoo lafa haaraa bitee irratti hojii eegaluu hin danda'u. Yeroo gabaabaa gidduutti amma maashina isaa hir'isuu waan hin dandeenyeef yeroon gabaabaan inni itti inputii isaa at least inputiin tokko jalaa fixed ta'ee isa rakkisu jechuudha. Inputii hundi kan isaaf jijjiiramuu hin dandeenye short run jedhama jechuudha. For example, capital goods like buildings, machinery are fixed in short run. Short run keessatti capital goods akka buildingiin maashinoonni garaagaraa fixed dha jechuudha. Long run garuu period of time which all inputs are variable. Inputii hunda jijjiirrachuu kan itti nuti dandeenyu immoo long run production period jedhama jechuudha. Short run at least one inputii fixed dha. Inputiin hundi variability nuuf jijjiiramuu hin danda'u. Kanaafuu short run keessatti fixed inputiinis jira, variable inputiinis jira jechuudha. Long run keessatti garuu all inputs are variable. There is no fixed input. Long run keessatti fixed inputiin hin jiru. Inputii keenya hundayyuu jijjiiruu yeroo nuti dandeenyu long run production period jedhama. Akkuma kanaan dura isiniif kaasee fakkeenyaaf kaampaaniin tokko inputii qabu sun hundaa biildingii isaa hamma maashinii fayyadamuu laabarii isaa waan hunda jijjiiruudhaaf waggaa tokkotti fudhata yoo ta'e inputii isaa hunda amma fayyadamuu amma maashinii isaa kan hunda dabaluudhaaf waggaa tokkotti fudhata yoo ta'e period of time waggaa tokkoo gadi short runidha jechuudha kaampaanii suniif. Waggaa tokko period of time hin jiru immoo long runidha jechuudha. Short runiif long runiin kan kaampaanii hunda wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf dhaabbileen xixinnoon guyyaa lama gidduutti inputii hunda jijjiiruu danda'u. Yoo ta'e guyyaan lama sun lamaan booda kan jiru long runidha. Fakkeenyaaf manni hojii xixinnoo hojjetu fakkeenya manni shiroo wanta akkasii torban tokko gidduutti inputii isaa hunda jijjiirrachuu danda'a ta'uu danda'a. Yoo akkas ta'e long runiin isaa mana shiroo suni torban tokko ol long runidha. Yeroon period of time torban tokko gadi waan hunda isaa inputiitti meeshaa nyaataa fayyadamu hunda jijjiiruu hin dandeenye garuu short runidha jechuudha. I think clear dha yaada. Production with one variable input kan ilaallu. The short run decision of production is a time period over which production is carried out with the help of two categories of input. Egaa short run keessatti fixed inputiinis jira, variable inputiinis jira. At least one input is fixed short run keessatti. Kanaafuu short run bakka lamatti ilaallu jechuudha fixed fi variable isaati. For simplicity purpose, we assume production is carried out with capital as fixed in the labor as variable. For simplicity, capital akka fixed ta'etti fi labor immoo akka variable ta'etti olaalle Q output equal to a function of capital in the labor ta'a jechuudha. Yookiin immoo akkanattis barreessuu dandeenya because capitaliin fixed dha jechuudha hin jijjiiramu. Laboriin garuu variable dha. Production function waan variable kana fakkaata jechuudha yeroo barraa'u. Q equal to a function of labor and capital yeroo nu the only variable factor in labor dha fixed immoo capital dha jechuudha. Total production, average production and marginal production concept jedhamu waliin ilaallamu ammoo. Total production is the total amount of output that can be produced by efficiently utilizing a specific combination of labor and capital. Egaa laborii fi capitalii walitti combine gochuudhaani hammi productii nuti produce gochuu dandeenyu
total productidha jechuudha. Combination of labor in the capital irraati amma product net produce goonu total productidha. Total product curve thus represents various levels of outputs that can be obtained from efficient utilization of various combination of variable input and fixed input. Egaa total product fixed input fi variable input keenya walitti combine gooneet in this case fixed input capitaladha variable input immoo laboridha. Laborii fi capital constant dhanni irraas keessatti laboriin keenya garuu jijjiirama. Constant capital kana irratti laborii yeroo jijjiiramutti hammi output keenyaatti jijjiiramaa deema jechuudha. Kanaafuu total product curve first increases at increasing rate, then at diminishing rate, after which it starts to fall. Egaa total product ni jalqaba increase ta'a, increasing rate dhaan convex shape qabaachuudha jalqaba. Attaansuudhaan inni increase ta'u decreasing rate dhaan kanaafuu concave shape qabaachuudha attaansee maximum irra geetiniin immoo decrease ta'u jalqabaachuudha shape total productiiti. Egaa production with single variable kana jalatti mi'asii total product shape isaa ilaallu y-axis irra kan jiru outputidha. X-axis keenya immoo quantity of laboridha. Yoo akkas ta'e total product keenya shape akkamii qabaata kan jedhu wajjin ilaalla. Ammoo laboriin A, B, C, D kun amma laboriin asii as dabalaa deemu. Total product shape isaa jalqaba increasing rate dhaan increase ta'a. Achi decreasing rate dhaan increase ta'a. Maximum irra ga'e immoo akkas gad deebi'a jechuudha. It initially increases at increasing rate, then increases at decreasing rate, then reaches maximum point, eventually falls as the quantity of variable input rises. Egaa amma variable inputiin keenya laaberiidha. X-axis irra asii as dabalaa hin deemu. Amma arraa gara baatti, baarraa gara caatti, caarraa gara daatti laaberiin keenya dabalaa deema. Asii waa irra immoo kan jiru kaapitaaladha. Karaa olii kana inni immoo konstaantiidha. Homaa dabalaa hin jiru. Kaapitaal konstaantii fayyadamneeti. Amma outputii keenya yookiin total productiin keenya shapeinsaa kana fakkaata jechuudha. First increase at increasing rate dhaan ammasitti amma naannoo kanaatti increasing rate dhaan increase ta'a. Then decreasing rate dhaan increase ta'a dabalaadhuma jira. Iddoo kana ga'e maximum irra ga'e decrease ta'uu jalqaba jechuudha total productiin. Taansinii immoo marginal product ilaallu. Egaa marginal product marginal yeroo nu akkuma utilifaa keessatti ilaalaa turre extra somethingin extra ta'e additional one unitiin yeroo nu dabalamutti waan agarsiifamudha jechuudha marginal jechuun. Marginal product is extra or additional output obtained when one extra unit of variable input is earned. One extra unit of variable input. In this case, waan labor humni namaa namni tokko yeroo dabalamutti productiin keenya hammamiin dabalee kan jedhudha. Marginal product jechuun additionally one unit of variable inputiin yeroo dabalamutti total productiin keenya hammam dabale kan jedhudha jechuudha. Marginal productiin kanaafuu marginal product change of total product over change of quantity of variable inputidha jechuudha. In this case change of quantity of labor jechuudha. In other words, marginal product measures slope of total product curve at given point. Kanaafuu marginal product jechuun slope total product jechuudha. Kanaafuu marginal product erga slope hidhate derivative of total product with respect to labor yoo innis argachuu dandeenya. First derivative of total product with respect to quantity of labor yoo innis marginal product arganna jechuudha. Kanaafuu marginal product equal to change in total product over change in labor or derivative of Q or total product with respect to labor jennee kan argachuu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu marginal product jechuun maal jechuudha? One additional or one extra variable input yeroo dabalamutti. In this case labor humni namaa tokko yeroo dabalamutti outputiin keenya hammamiin dabalee kan jedhudha.
Egaa marginal productiin sheeppiin isaa kan fakkaatu first increase ta'a hamma iddoo kana gahutti then decrease ta'a jechuudha. Jalqaba sirraa kee increase ta'a achi immoo decrease ta'a iddoo kanatti zeeroo irra ga'a asiin kanaa gaditti negatiiva keessa gala jechuudha. In the short run, marginal product of variable impact first increases, reaches its maximum, then tends to decrease to extent of being negative. Kanaafuu jalqaba increase ta'a, maximum point irra ga'ee decrease ta'uu jalqaba. Asii pointii kana gaditti immoo negatiiva keessa galuu jalqaba jechuudha. Marginal product. Itti aansuudhaan immoo average product ilaallu. Average product of impact is the level of output that each unit of impact produces on average. Egaa average yeroo inni beekamaadha. Level of output each unit of input in produce ta'e. Outputiin waliigalaa tokko total productiin hammam akka ta'e erga beekamee booda tokkoon baay'ina inputiitiif baay'ina inputii keenyaatiif irreetiin kan nuti argannu averageidha jechuudha. In average tokkoon isaanii hammam tokkoon inputii yookiin immoo tokkoon library as keessatti hammam produce godhaniiru in average kan jedhu argannaa jira. Kanaafuu total product divided by quantity of library dha jechuudha. It tells us mean contribution of each variable input in the total product. In average tokkoon inputii yookiin immoo tokkoon library hammam contribute godhanii total productidhaaf kan jedhu agarsiisaa jechuudha average product. Mathematically, average product is total product divided by amount of variable input. Average product equal to total product over units of variable factor input. Kanaafuu total product hiruu quantity of library jenneetiin baay'ina library keenyaatiif irree kan nuti argannu average product dha jechuudha. Fakkeenyaaf total productiin kaampaanii tokko fakkeenyaaf kaampaanii nuti daabboo oomishu tokko total productiin isaa guyyaatti daabboo 200 oomishuu danda'a ta'e. Hojjettoota immoo nama 4 qaba yoo ta'e total product 200 hiruu quantity of library 4 waan ta'eef 200 hiruu 4 jennee 50 jechuudha. Kanaaf in average namni tokko daabboo 50 oomishee oola jechuudha guyyaatti. Bifa kanaan average product argachuu dandeenya jechuudha. Total product divided by quantity of library. Amma immoo riileeshinii tokkoon karbii kanarratti marginal productii fi average productii riileeshinii akkamii qabaan jedhu wajjin ilaallu. Relation of marginal product and average product. Egaa jalqaba karbii kana yoo ilaalle kun karbii total productiiti. Jalqaba increase ta'a maximum irra ga'e zeerootti gad deebi'a. X axis irra kan jiru libraryidha. Zeeroo irraa kaanee amma asii deemnu library'n keenya dabalaa deema jechuudha. Isa gadii kanarratti immoo agarsiisneerru marginal productiin kunoo zeeroo irraa ka'e maximum irra ga'e iddoo kanarra zeeroo ta'e akkas negatiiva keessa galaa jechuudha marginal productiin. Average productiin keenya immoo negatiiva keessa hin galu garuu asirraa ka'eetiniin marginal productii pointii kanarratti close godhee akkas darba kun immoo average productiidha jechuudha. Mee akkasumatti giraafii kanarraa yoo ilaalle inni tokkoffaa fi inni lammaffaa kun giraafiiwwan kun rileetidha. Bakka marginal productiin zeeroo ta'utti fakkeenyaaf asiin dhufnee marginal productiin pointii kanarratti zeeroodha. Bakka marginal productii zeeroo ta'u kanatti total productiin immoo maksimamii isaati jechuudha. Iddoo kanarra ga'e akkas gad deebi'a waan ta'eef. Mee tokkoon isaa yoo ilaallu amma relation between marginal product and average product. Egaa marginal productiin laayinii isa kanadha. Average productiin immoo laayinii kanadha. Kanaafuu wajjin ilaallu. When marginal product of labor is greater than average product of labor, average product of labor is increasing. Asitti pointii hamma pointii kanaatti average product is greater than marginal product because average productiin jalarra jira. Marginal productiin immoo
kunoo gubbaarra jira hamma poointii kana bira gahutti jechuudha. Kanaafuu when marginal product is greater than average product amma poointii kanaatti jechuudha. Marginal product is greater than average product. Average product is increasing. Amma poointii kana bira gaheenyutti average product is increasing. Kanaafuu when marginal product is greater than average product is increasing. Kun average product amma iddoo kanatti increasing jira jechuudha. Poointii kanarra gaheetiniin decrease ta'uu jalqaba waan ta'eef. When marginal product is less than average product is decreasing. After this point, pointii kanaan booda marginal product is less than average product. Kanaafuu marginal productiin kunuuti gara gadiirra jira. Average productiin immoo gubbaarra jira. So after this point, pointii kanaan booda average product is greater than marginal product. Kanaafuu when average product is greater than marginal product, average product is decreasing. Kunuuti average productiin decrease ta'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu up to this point zero irraa ka'ee hamma as gahutti average productiin increasing jira. Kanarra marginal productii faana cross erga wal godhee booda pointii kanaan booda immoo average productiin decreasing jira jechuudha. When marginal product equal to average product reach maximum. Pointiitti marginal productii fi average productiin cross wal godhu kanarratti average product is maximum jedha. Kanaafuu kun pointii kanarratti average product maximum asii dhufee cross wal godhee bakka kanarratti average product maximum ta'e isaan booda decrease ta'a jechuudha. Ittaan sana relation between marginal product fi total product ilaallu. Kun total productiin keenya kunooti gubbisa gubbaarra jirudha. Marginal productiin keenya immoo kunoo jalarra kan jirudha. When marginal product is increasing, total product is also increasing at increasing rate. Yerootti marginal product increasing ta'utti total product is increasing at increasing rate. Kanaafuu marginal productiin keenya kun amma dhufee amma naannoo kanatti increasing jedha. Kanaan booda inni decrease ta'uu jalqabu. Kanaafuu amma marginal productiin keenya increasing ta'ee jirutti amma naannoo pointii kanaatti jechuudha. Total productiin keenya increase by increasing rate. Amma naannoo kanatti total productiin increases by increasing rate. After that, when marginal product is decreasing until it reaches zero, total product is increasing but at decreasing rate. Then yeroo marginal product decrease to hamma zero gahutti pointii kanaan booda marginal product decrease ta'ee zeerootti dhufa. So yerootti marginal product asii kaasee ammasitti decrease ta'u kanatti amma zeeroo bira gahutti total product immoo kan inni increase ta'u by decreasing rate dha jechuudha. Rate duraatiin osoo hin taane kanaan pointii kanaan booda pointiitti marginal product decrease ta'uu jalqabu irraa ka'ee total product increases by decreasing rate. Decreasing rate dhaan increase ta'a jechuudha hamma marginal product zero ta'utti. When marginal product equal to zero, total product reaches maximum. Dhufee marginal productiin zero yeroo ta'utti total product maximum irra gaha jechuudha. Then marginal productiin kanaan booda negative dha. Yeroo marginal productiin negative ta'u immoo total productiin decrease ta'uu jalqaba jechuudha. Mee numerical example kana ilaallu. Suppose that the short run production function of certain caterpillar firm is given by production function in dhaabbata caterpillar tokko kan akkanaati yoo ta'e Q equal to 4 times capital times labor minus 0.6 capital square minus 0.1 labor square yoo ta'e where Q is quantity of caterpillar produced, Q in total output yookiin quantity of caterpillar produced jechuudha. L is labor in the case fixed input. Take K equal to 5 jedha. K nu kenneera jechuudha. Capital 5 bakka buusnee fayyadamna. Gaaffiin jalqabaa determine the average product of labor. Average product of
library nu gaafate itti aansuudhaan at what level of labor does the output of caterpillar reach the maximum. Outputiin kan inni maximum irra gahu at what level of labor dha. Labor nama meeqa yeroo fayyadamnutti hamma labor yeroo meeqa ta'utti outputiin maximum irra gahaadha gaaffiin lammaffaan caarra kan jiru. What is the maximum achievable amount of caterpillar production? Maximum productii total productii maximum isaa nu gaafate jechuudha inni kun immoo. Mee haa ilaallu QV nu kenname 4 times capital times labor minus 0.6 k square minus 0.1 L square dha. Gaaffiin jalqabaa average product nu gaafate. Egaa average product jechuun total product divided by quantity of labor dha. QV total product nu kennameera divided by labor jenneetiin arganna jechuudha irra kan jiru. Kun asitti harkaan hojjedhe QV nu kenname kanadha. Average product jechuun amma output total product divided by labor dha. Kanaafuu akkanatti barreessine over labor enna yeroo labor dhaaf jedhu an jalqaba 4KL over L 4K itti kana 0.6 K square over L L ittiin badu waan hin jirreef 0.6 square over L ta'a maane 0.1 L square over L L square over L kun immoo L tokko L square dha L lamadha L times L dha waan ta'eef L inni tokko badeet 0.1 L nafa jechuudha. Kanaaf average product in terms of L kana fakkaata jechuudha average product keenya. Amma L yookiin immoo laabariin keenya beekani baay'inni isaa waan ta'eef kanumaan dhiisnee bira dabarra bakka hin buusnu. Inni itti aanu gaaffii lammaffaan at what level of labor does total output of caterpillar reach maximum? Total output yookiin immoo total product keenya kan inni maximum ta'u yoo laabarii meeqa fayyadamnedha. Egaa total product maximum kan inni ta'u bakkatti sloppiin isaa 0 ta'uttidha. Kanaafuu slope of total product immoo marginal product dha. Kanaafuu marginal product barbaanneetiin marginal product QV kana barbaanne marginal product isaa erga barbaannee booda 0 tti qixxeessina equal to 0 naa jechuudha. Egaa marginal product jechuun immoo as keessatti derivative of total product with respect to labor dha. Kanaafuu derivative function kana with respect to labor barbaanne equal to 0 ne hamma L keenya arganna jechuudha. Kanaafuu derivative of Q yookiin immoo derivative of total product with respect to labor equal to 0 naa jechuudha. Kanaafuu derivative of this function with respect to labor jenne tokkoon isaa derivate goona jechuudha. Yeroo derivate goonu with respect to labor dha waan ta'eef labor dhaan ala warra jiran akka constant itti fudhanna. Kanaafuu capitalii fi lakkoofsas keessaa constant dha. Variable nuti irratti derivate goonu L yookiin labor dha jechuudha. Kanaafuu tokkoon isaa derivate goonu derivative of 4KL with respect to labor 4K ta'a. Derivative 0.6 K square kun lakkoofsi kun constant dha waan ta'eef derivative isaa 0 ta'a. Biraan darbaa jechuudha 0.6 K square L yookiin immoo variable nuti derivate goonu L of keessaan qabu waan ta'eef isa kana biraan darba. Maaniya 0.1 L square kan jedhu kana immoo square isaa kana gadi akka koefficientiitti gadi buusee fudheenanii 2 minus 1 godhaa jechuudha power isaa. Kanaafuu 0.1 times 0.2 L dhufa jechuudha. Kanaaf yeroo derivate walumaa galatti functioning kun with respect to labor yeroo derivate 4K minus 0.2 L ta'a jechuudha. Isa kana equal to 0 dheenanii hamma laabarii koo argadha. Kanaafuu keen immoo 5 jedhamee nu kennameera. Kunuti kaapitaala 5 fayyadamaan jiru jira. Kanaafuu bakka keetti 4K kan jedhu kana 4 times 5 kan jedha minus 0.2 L equal to 0. Kana yeroon solve godhu L dhibban argadha jechuudha. Hammi laaborii ani fayyadamuu qabu dhibbaa jechuudha. Kun maal eegtisa? At what level of labor does the total output of caterpillar reach maximum? Total output keenya kan maximum irra gahu laabarii dhibba fayyadamnedha jechuudha. Laabarii dhibba bira yeroo geenyutti hojjetaan keenya dhibba yeroo ta'utti L dhibba irratti total output maximum bira gaha jechuudha. Inni sirra jiru what will be the maximum achievable amount of caterpillar production? Maximum total product nu gaafate jechuudha.
hammi katflower production kun maximum irra kan inni ga'u meeqadha? Qwiin total productiin kun yookiin immoo qwiin maximum aan ta'u meeqadha? Kanaafuu qwiin inni maximum ta'u yeroo itti laabariin keenya maximum ta'uudha jechuudha. Keen dhaabbata yeroo hunda keessatti keen shanidhaan jijjiiramu elliin keenya garuu maximum ellii dhibbadha. Kanaafuu kee shanii fi ellii immoo dhibba faankishinii kana keessa gashinaa jechuudha. Bakka keetti shan bakka elliitti dhibba gashinee an nuti argannu maximum outputiidha jechuudha. Kanaafuu faankishinii kana keessa shanii fi dhibba gashineetiniin qwii 985 maximum total productiin keenya 985 dha jechuudha. Kana kan argannu laabarii dhibbaa fi kaapitaala kee 5 fayyadamneetiniin qwii 985 arganna jechuudha. Maximum achievable amount of cut flower production keenya jechuudha. Egaa kiliirii dha yaada irra deebitanii ilaaluu dandeessu isiniif hin galle yoo ta'e. Itti aansuudhaan immoo stage of production ilaallu. Asuma jalatti pure production keessaa otoo hin bahin production stage akkam akkamii keessa darbe kan jedhu ilaallu. Egaa mee giraafiidhuma kanatti yoo dhuftanii ilaaltanii anuma akka isa duraati kun haaraa miti. Karbeen asiin dhufee akkanatti gubbaarra bahu kun total productidha. Itti aansuudhaan asiin dhufee maximum irra ga'ee akkas gaddeebi'u kun marginal productidha. Average productiin keenya immoo kunooti. Asuma giraafii kanarratti hundaa'uudhaan stage of production ilaallu. Stage in production stage sadi qaba. Stage 1, stage 2, stage 3 inni qoodnee ilaalla. Stage 1 is positive marginal return. Stage 1 is positive marginal return. This stage of production covers the range of variable input level over which average product of labor continues to increase. Range irratti average product of labor in Kenya increase irratti ta'uudha. Maaltu stage 1 yookiin immoo it goes from the origin to the point where average product is maximum where marginal product of labor equal to average product of labor. Walumaa galatti stage 1 yookiin immoo positive marginal return kan jedhamu 0 irraa ka'uudhaan hamma point marginal product equal to average product irratti ta'utti kan deemu stage 1 dha jechuudha. Kunoo hamma iddoo kanaatti stage 1 dha. Iddoo kanarratti marginal productiin asiin akkas dhufeet average productiinis dhufeet iddoo kanarratti cross ol godha. Point at which marginal product of labor crosses average product of labor or bakkatti marginal productii fi average productiin walqixa ta'u irratti dhaabbataa jechuudha. Kanaafuu 0 irraa kaasnee hammaan point marginal product equal to average product ta'utti kan jiru stage 1 jedhama. Yookiin immoo positive marginal return dha stagein kun jechuudha. Maalla hamma laabariin keenya dabalaa deemu increasing rate dhaanidha kan outputiin keenya dabalu stage kanarratti. Hamma proportioniin isaa increasing rate dhaan hamma nuti laabarii tokko yeroo daballu hamma nuti daballee walitti increasing rate dhaan outputiin keenyas dabala waan ta'eef stage kanarratti average productiin keenya increasing dha. Kun stage 1 jechuun kunooti average productiin keenya increasing dha jechuudha. Iddoo kanarra ga'eetidha inni decrease ta'uu jalqabu waan ta'eef stage 1 maalla yoo nun jedhame qormaata irratti stage irratti average productiin increasing ta'u yookiin immoo stage irratti 0 irraa kaasuudhaan hamma point where marginal product equal to average product amma ta'utti kan jiru stage 1 jedhama. But stage kun is not efficient region of production. Efficient region of production miti maalla hammi hojjetaa qaxaramee jiru gahaa miti stage kanarratti. Hojjetaan dabalataa nu barbaachisa. Itti fufuu qabna jechuudha hojjetaa qaxaruun maalla. Fixed inputiin keenya yookiin immoo maashinoonni nuti achi qabnu under utilized ta'aniiru. Under utilized ta'aniiru jechuun maalla hammi hojjetaa keenya gahaa miti. Maashinoonni keenya yookiin immoo hojiin keenya sun nama 10 nama 20 barbaadoo ta'e amma iddoo kanatti hojjetaan jiru garuu nama 2-3 jechuun nama gahaa hin taanedha jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu hamma maashinoonni keenya barbaadan hamma namaa yookiin immoo hamma hojjetaa maashiniin keenya barbaadu arganneen jirru waan ta'eef stage 1 stage efficient ta'eeru miti not efficient stage. Kanaafuu itti fufuu qabna jechuudha stage biraatti. Total stage 1 jechuun 0 irraa kaasnee amma point marginal product equal to average product ta'utti kan jirudha. Stagein kun immoo efficient region miti jechuudha.
Itti fufnee ilaallu stage 2. Stage 2 immoo pointii stage 1 itti aanee jirudha jechuudha. Starts from the point of equality of marginal product and average product of labor and ends at the point where marginal product is equal to 0. Egaa stage 2 kun immoo yookiin immoo diminishing marginal return kan jedhamu kun pointii irratti marginal productiin walqixa average product ta'u irratti jalqabeeti. Kun pointii kanarratti jalqabeeti bakkatti marginal product equal to 0 ta'utti dhaabbata. Kanaafuu pointii asinitti agarsiisu kanarraa kaasee hamma dhufee marginal product equal to 0 ta'utti kan jiru stagein kun stage 2 jedhama. Stage 2 kun immoo diminishing marginal return jedhama. It is a stage of diminishing marginal return because total product increases at decreasing rate. Asitti immoo total productiin keenya kan inni dabalu decreasing rateidhaanidha. Stage 2 keessatti. Outputiin yookiin immoo inputiin keenya yookiin laabariin keenya namni tokko yeroo dabalu hamma outputii keenya dabalaa deemu isa dura dabaleerraa decreasing diminishingidha jechuudha. Kanaafuu marginal return asirra jiru diminishingidha. Kun maalla fakkeenyaaf hojjetaa isa jalqabaa itti aansinee hojjetaa lammaffaa hojjetaa sadaffaa hojjetaan itti aanu yeroo qaxaramutti tokkoon hojjetaa sanaa hamminni outputii nu dabalu diminish ta'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu diminishing marginal return jedhama. Total productiin still increasing stage kanarratti total productiin kun increasing jedhama. Maaltu diminish ta'aara? Marginal productiitu diminish ta'uu jalqabe. Kanaafidha diminishing marginal return jedhama. Namni tokko extra labariin tokko yeroo dabalamutti hamma outputii keenya nu dabalamaaru diminishing rateidhaan increase ta'e jechuudha yookiin decreasing rateidhaan increase ta'a. Kanaafidha diminishing kan jedhame malee total productiin inni irra tachuu miti. Marginal productiin decreasingidha. Total productiin garuu increasingidha. But by decreasing rate increase ta'a total productiin. Kun stage 2dha. Stage 2 kun efficient regionidha jechuudha. This stage is efficient region of production. Here, efficient region of production is where marginal product of the variable input is declining but positive. Efficient region kan jedhamu marginal product in declining waan ta'eef marginal product in kunoo asirra decline taara but still positive. Itti aansuudhaan immoo stage 3 ilaalla. Stage 3 immoo negative marginal return jedhama. Throughout this stage, marginal product is negative and total product is decreasing. Stage 3 jechuun bakkatti marginal product 0 ta'e irraa qabee kan jiru asiin gadeen kun pointii lakkoofsa 6 kana bakkatti marginal product 0 ta'e irraa qabee stagein jiru stage 3 yookiin immoo negative marginal return jedhama. Maalla stage kanarratti marginal product is negative, total productiin immoo kunoo decreasing jedha stage kanarratti. Stagein kunis immoo efficient regionii miti. Asirratti immoo hojjetaa excess ta'etu jira jechuudha. Stage kanarratti hammi hojjetaa qaxaramee jiru hamma kaampaaniin sun barbaadu oolu yookiin hamma maashinni achi jiru barbaadu oolla waan ta'eef hammi hojjetaa achi jiru over utilized dha jechuudha. Kanaafuu raashinaal firmiin tokko stage kanarratti operating godhu. Maalla hamma barbaadu olitti qaxaruun kisaaraadha jechuudha. Kanaafuu stagein kunis efficient regionii miti. Pointiitti marginal product 0 ta'u irraa qabee kan jiru stage 3 jedhama jechuudha. The law of variable proportion. The law states that contribution of successive units of variable input or labor to the total output is eventually diminishing in the short run. Seerri kun maal jedha? Short run irratti hamma hojjetaa successive units of variable yookiin inputii yookiin labarii keenya hamma nama dabalataa qaxaraa deemnu total outputii keenya irratti wanti isaan add nu godhan yookiin productionii keenya irratti faayidaan dabalataa isaan nuuf dabalaa deeman diminishingidha yookiin hojjetaan jalqabaa fi hojjetaan lammaffaa qixxee miti inni nuuf fiduu jechuudha outputii keenya irratti. Hojjetaan jalqabaa fakkeenya outputii keenya guyyaatti 50 nu dabala yoo ta'e hojjetaan lammaffaa immoo outputii 40 nu dabala. Hojjetaan inni sadaffaa immoo outputii 20 decreasing rateidhaan jechuudha. Kana jechuun total productiin increase ta'uyyuu marginal productiin immoo decrease ta'aa deemaan jedhudha yaadni isa kanaa. Kuni
all units of labor are assumed to be of equal quality. Laboriin sun equal quality doo qabu. Technology jirus fixed ta'ee jiruuti. Each successive worker is presumed to have the same in ability. Ability isaanii education, training, work experience isaanii wal fakkaataa yoo ta'e iyyuu tokkoon hojjeta hamma hojjeta dabalachaa deemnu hammi output isaan nuu dabalan garuu hin hir'ata jechuudha. Mee isuma kanarratti giraafii kanarratti deebinee yoo ilaalle jalqaba hojjetaan jalqaba yeroo qaxaramu baay'ee ol ka'e kun. Outputiin keenya baay'ee ol ka'aa dhufe hojjetaa lammaffaa irratti amma tokko ol ka'a hojjetaa sadaffaadhaan booda ispeeshaalii pointii kanaan booda hammi outputii namni tokko nuu dabalu muraasadha jechuudha. Dhaqeetiin maksimamii irra gaayyu total productiin isaan booda iddoo kanatti hojjetaa ja'affaadhaan booda hojjetaa yoo qaxarre faayidaa tokko illee iyyuu hin qabu. Fakkeenyaaf hojjetaa kanaan booda maashiniin keenya efficient ta'eera amma barbaadnu arganneerra piroodakshinii keenya hir'isayyuu jechuudha. Kanaafuu amma variable input yookiin immoo laabariin keenya yeroo dabalu jalqaba piroodakshinii keenya nuu dabala. Dhaqeetiin decreasing rateedhaan dabala. Itti aanseetiin amma input yookiin laabarii dabalaa deemnu outputiin keenya hin hir'atayyuu jechuudha. Kanaafuu successive unit of variable input to contribution of successive unit of variable input to total output is diminishing in short run kan jedhudha jechuudha. Low variable proportioniin inni kun stage dhuma duraa wajjin laalleedha. Stage 1, stage 2, stage 3 kan jedhu. Mee example kana wajjin laallu stage 1 2 fi 3 kun maal jedhu fakkeenyaaf fixed inputiin lafadhaa 1 hektaara jira. Variable inputiin 0 1 2 3 hojjetaa amma nama 9tti qaxarra yoo ta'e total productiin keenya hojjetaa jalqabaarraa total productiin 10 hojjetaa lammaffaarraa total productii 28 hojjetaa sadaffaarraa total productii 51 akkas ta'a. Hojjetaa arfaffaarraa bira yeroo geenyu total productiin 76 average productiin total product divided by quantity of labor. An jalqabaa 10 hiruu tokko 10 lammaffaa kana average product 28 hiruu pointii kanarratti nama lamatu laabarii lama qaxarame 28 hiruu 2 14 51 hiruu 3 17 76 hiruu 4 19 akkasittiin argama average productiin. Total product divided by quantity of labor dha waan ta'eef marginal productiin immoo change of total product over change of quantity of labor waan ta'eef marginal product an jalqabaa kuni total product 10 hiruu variable input yookiin quantity of labor keenya difference isaa tokkodha. 10 hiruu tokko 10 kan lammaffaa kan argachuuf change of total product jechuun 28 hir'isuu 10 18 hiruu tokko because hiruu lama hir'isuu tokko jechuudha. 28 hiruu 28 hir'isuu 10 hiruu lama hir'isuu tokko waan ta'eef 18 ta'a jechuudha. Kan sadaffaa 51 hir'isuu 28 23 dhufa hiruu 3 hir'isuu 2 hiruu tokko jechuudha. Kanaafuu 23 dhufa bifa kana marginal productiin keenya argama. Mi'a asumarratti ilaalu looza jalqabaa kana low variable proportioniin kuni asti hojjetaa jalqaba namni tokko yeroo qaxaramee jirutti marginal productiin keenya 10 hojjetaan lammaffaa garuu marginal productii keenya 18 nuu dabale jechuudha. Hojjetaa sadaffaa irratti marginal productii 23 dabalaa dhufeetiniin dhaqee hojjetaa torbaffaa irratti nama isa torbaffaa yeroo qaxarrutti Huma output keenya irratti value dabala tokko illee hin qabu jechuudha. Hojjetaa 8ffaa fi 9ffaa qaxarre immoo marginal product negative ta'aa dhufa jechuudha. Kana jechuun output keenya nu jalaa hir'isu jechuudha. Namni maashiniin keenya over utilized yeroo ta'utti output keenya ni hir'ata jechuudha. Kanaafuu stage 1 jechuun akkuma dura hojii ilaalle stage irratti 0 irraa kaasee hamma marginal product kan average product kan ta'utti kan jiru waan ta'eef kun stage 1 jechuun iddoo kana
average product quantu marginal product average product kudha sagal marginal product kudha sagal hamma iddoo kanatti stage 1 jedhamu mati iddootti average product wal qixa marginal product irraa kaasa stage 2 amma marginal product 0 ta'utti ittaansuudhaan wanti itti marginal product 0 ta'e irraa eegalee stage 3 ta'a kanumatu giraafii kanatti jijjiirame egaa viidiyoon jalqabaa kanaadha viidiyoo lammaffaa immoo long run product function irratti wajjin ilaalla dhuma viidiyoo kana irrattis immoo chaapterii kana keessaatti kan ba'an gaaffilee exit exaamii kan wajjin ilaallu ta'a walumaa galatti hammamaatti waan waliin turtaniif galatooma warri chaanalii kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuu hin dagatinaa waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.